السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتوتا في خبجمتوتا خينيا بقى جراتن جرتو سنين جنة قال نمني جرو وان جراتو تكنو أركا جنتي أنا بقى جراتن هردفتوتا خينيا سنين جالدا باية تكنو جنجين كمتني باية تكغلطوما وري خراغو منتيتين إن شاء الله عرفين ما أغرتا jettani illeen baay'ee takka galatoomaadha hedduu takkan isin jaaladha isinilleen aarsaa takka hedduu tokkan wajjin kafaltanii asumaanuu arra killee bira gadhu beekin killee bira jira asumaanuu gara killeetiin isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota arafeetu baga nagahan waydan isinin jecha arallee kun dhufnee jira. Arafeen gaa akkuma beekamu arra na bira jira. Kanarraa gaa nuti wallahi maraata fakkaannaa waan jirru hin qabnu. Namni jiru akka keenyaa kanaa miti. Maaliif gaa namni jiru gartee waan jiru dhiisuu akkuma jaansanii mee arra gartee waan amma dura isiniif kaaflee turre dawwalleeti bakka isin jirtu gartee jechuudha. Isii gartee waan irra ganya qabannee isiniif dhufnaa jenneeti dubbannee turre. Kanarraa mee arafee dhaamsa qabdatti illee dhaammadhu. Ani beekadhu dawwaltee yoo irraa hubattee gartee isiin beeyta yoo mucaa haboo taatuuf xiqqaa tokko bira dheeyite malee bakka isiin dheeyixu mata biraa takka akkan jirre naaf ifaan ifatti. An ammas isii itti dubbadhee bilbilaa illee hin dubbisu. Itti dubbadhee illee rakkisuun barbaanne akka fuula kiyya dura teessee gartee waan isiin dhabdee fi waan isiin rakkatte qofa hin barbaada obboleessa kiyya. Sigalee namni bultii qabu akkanumas jimjee beekadhu hin bahu. San beekamaadha. Akkanumatti jimjee manaa hin bahu yoo sossobamtee ifaan ifatti waan tokko irraa adda baafachuu barbaade ati magaa waan gootu sumaatu beeka malee kun beekadhu waan naa'u gaafatanii miti sigalee. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya gartee mucaa gartee isin haboo taatuuf san yoonii fi gartee yoo isa biree laattees yoo bakka gartee isin jirtu beekas isarratti dawwaleetiin gartee gaafadhaa nafaana turaan isin hin jaal. Haasa dheereesse maal go'aa يرجى الانتظار. طلبك قيد التنفيذ. Niamti mega honda bu oromotiya uka kasih ini jualan deh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaan. Ayya alhamdulillah. Ini sedang ini. Ani magaan kiyya killeen anjaani. Ayya. Takkanatti atoo mee magaan keenya. Aman nanja. Ahmadi. Ayyee. Malio hajara bilbitimo. Ajaa'ibin bilbilee bari gartee haboon tanteessan si bira jirtu moo bakka jirtu beektaati? Maafii barbaadan. Laa haji moo'eeti sanumaaf hin barbaade malee waan biraatiin. Haja wayi waan kanaaf jaadha himaadha akkasittiin waan ta'ellee yooniin osoo qofa qabaaddellee isinitti himu malee akkanumatti eessa jirtu jedhanii himuun ulfaata kan waan barbaadaniif hajaa barbaadan san jaadha himaa kan isinitti. Laala amma na dhageessaa? Ayyee. Yoo isin kasi bira jiraattu taate na bira jirti. Kanarraa isin ni beekta abbaan gartee isin haboon tanteessun arafeen ni beekta arafeen ijoollee galchuudhaaf akka biyya qote numa beekta eeganni gartee biyya galee biyya raadii beellee isin tuni dhiira biraa jala qottee gaafa dhufu mana bakka dalagaan jirtu manallee hin jirtu jechuudha. Kanarraa ammoo bakki isin jirtu sirraa baruu barbaadeen akka mataa kiyyatti. Loon hin dhagaa akkin jeeti eessa jirti mee isin bakka jirtu naatiin. Isin moo? Isin gaa manuma keenya jirti. Mana keessa jirti? Jiddoo kana isin bira jirti moo eessa jirti bakka isin jirtu ni beektaati? Jiddoo kana bakka isin jirtu gaa dhufee dhiyeenyuma kana dhuftee inni isin turre. Ayyee. Akkas ammaaf nama bira jirti gaa isin. Yoo isin kasi bira jiraattu taate gaa beekta amma gartee hajaa daruurii waan daruuriif hin barbaadaa kanarraa ammoo
akka isin gartee si biraa gadi hin baane kanarraa qabdee naanee guu qabdaan gaana dhufutti raqama siifin dawwala Ayya. akka si biraa gadi hin baane yoommoo kan isin si biraa deemtu taate atis hin baatu beekadhu maaliif namni tokko wanni gartee ansitti dawwalee isin tun abooteetii hanga dandeessutti gorsitee gartee akka isin gara biraan deemne isin tun waan isin balleessites ni beekta waan isin itti jirtullee yoonii fi beeku baattellee gaafaan dhufeen siif himaan akka mataa fayyadde. Ayya. Kanarraa ammoo isillee ni beekti waan goote ammoo ati osoo gartee isitti gartee akkana itti dubbattu osoo hin ta'in gaafa gartee an dhufe wajjin haasawin. Tole ayya waan akkoon qabu kaayee. Tanarraa wanni isin jedhu dhageessa abbaan mana isii tun wooma gartee isii manaa baase kanuman baruu barbaadaa gartee rakkoo isii baase anaaf isii wallabdee hin qabnu maalirratti kan manaa baate jechuudha. Jeeti mucaan gartee isin eessuma taatuuf tokko haboo taatuuf tokkootu as keessa jira isii san irratti meeta walii gaafadhu jeeti jechuudha. An gartee siif dawwalee kanarraa ammoo an akka hiyyattiin isin akka si biraan baanee isin jaa hanga gartee nuti dhufnutti. Ayya harapon qabu abshiranillee nin gaafadhaa qubaan qaba garuu dilasii miti. Ayye. Nin gaafadhanii sirrittiin akkaan keessaa hubachuu danda'utti gaafachuun irratti dirqamu harapon qabu tole. Ayye rakkoon qabu gaa kana gaa ati nuu kan nu quba qabdu gaa kana godhe yoo sumamuu ta'uun dhabdu na fakkaate gaa. Laa jechuun ani amma daddaga'uu fayyaa maleen dilas qubaan qabu. Ayye. Wallahi nama kanarratti inni yeroo takka takka arge malee ani dilas qubaan qabu. Isinis yeroon isin dhufte amma dhiyeenya kana dhufte malee durii miti hin sirre laa erga dhufte. Ayye gaa kanarraa gaa ammoo an kana isin jiru na dhageessa. Ayye. Eega kan dhageessa jirtu taate isin tun tan gartee jechuudha nama gartee waliin fittu tan gartee jechuudha maatii isaaniillee maqaa balleessitee jechuudha haboon tantee tun. Kanarraa ammoo akka gartee jechuudha wanna kun asii baatee warri biyyaallee hin dhageenye ati gartee isin akkasi biraa gadi hin baane qabdee nuun eeyita kanarraa uumama waatti isin gartee manaa baase qofa isii gaafanna achi booda rakkoon qabu san gartee wal faamnaa jechuudha. Yalla ayyee anillee inni dhufa saawaa xiqqoo booda si biraan hin ba'a jawwaala immoo kanaatti hin cufatin dhageesse. Yalla ayyee nagaan naa. Asumaan dhugaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya mucaan gartee isin aboo taatu dawwallee kanarraa isin bakka isin jirtu ni beektaanaan inni jirti eega dhufte amma kallee fi dheengadda jechuun jira. Ammoo gartee isin san bira dheeyne waan gartee isii sana rakkoo isii mudate waan isii manaa baase gaafa isii arganne gaafas booda addaan baatti jechuudha callaa fi baataanii takkanaatti aarfe dhageessaan waan inni jiru. Ani beekadhu duraanuu dhibbaan dhibbattiin beekaa waan kana akkasiin baddee cidheetu jechuudha. Garuu osuma ta'eehu innilleen ilma dhiiraati waan ta'eef waan akkanaa godhuu hin qabu. Dhalaan takka gaafa yookaan baqattee yookaan sokkitee si dhufte ol deebitee beekadhu ati taa'uun hin qabdu. Akkana waan akkanaatiin qunnamee jechuu qabda malee. Yoo ol deebitee ati hateessu taate rakkoon sirraas ni qunnama. Maaliif yoo ta'e anaariidhaan amma dhaqee nama isallee akkas godhuu miti garuu ijoolleen hedduutu dhagaa jira ammaan tana killee na dhaggeeffadhu. Waan akkanaa kana ofirraa dhiisanii silaa gartee karaa isaan baasutti deema wayya malee karaan akkanaa kun karaa miti. Amma mucaa kana isas niin beekaa yoo fedhanne telefoona cufaa ammaan tana. Maali achi telefoona cufee isaa warra bakka inni galu beektu. Barra bakka inni galuu mitiiti. Beekadhu mana tokko hulaa namaa cabsitee hin seentu beekadhu siluma akka fedhatee hoo. Beekamaa. Cabsitee hin seentu tooftaa ittiin baasan fa'aa du'i dandeessa malee mana isaanii beekullee dhiisullee beekadhu kun waan akkasitti dhumata jechuudha. San amma na dhageessa yoon hin gartee mucaasan kan argadhu taate argaddee na dhageessa kanarraa ati naa waliin dayitu naatu dhaqee bakka inni jiru. Dhaqoon maaliin godha? Naatu jechuudha bakka isin jirtu naatu barbaadee jechuudha mucaa irra dawwalaatiin dhaqaa yoo isin achi jiraatte nuu nagaa'u
Dhageessaa nagaa inshaallah jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya hangama kiyyaan dhaabsiin qabu kana kanarraa mucaalleen dawalee wajjin haasofne gartee hanga gartee isii argannutti inshaallah hanga gartee walitti deemnutti nagaan nuuf turaan isiniin jaa. Egaa hordoftoota keenya akkasii hanga isiilleen amma faana argamtee jirti akka waan argamteetti yaada maaliif ilma haboo taatuuf biraan argamuun isii akka waan argamteeti tuni fagoo hin qabdu jechuudha garuu ifitti qaanfattee akkatti galtu dhabuu isiiti malee kanaaf amma nuti jechuudha isii faanarra jirra gurbaanni jaalatti jaaniif sunis hin jiru beekadhu kuni maali ni beeytani akka feete taatus jaartiin namaa yookaan haati manaa namaa innilleen if sodaataa beekadhu itti feetee'u ifitti qaanfachuu yookaan immoo aadaa safuu qaba namni tokko garuu isiin balleessitullee laallee waan kanarraa qulqulleessinee hanga gartee walitti deemnutti nagaan nu turaan isin jaalladha hordoftoota keenya baay'ee takka galatoomaa warri na wajjin dhaabbatanillee hedduu galatoomaa asumaanuu galatoomaa ammas galatoomaan isin jaa hamma isii gartee waan tokko gartee ifaan ifa wajjin haasofne irraa qulqulleeffanutti ifaana turaan afeerraa keenya nagaatti nu tura.